Oromooni amma fa akka Ummaan jedhu ammoo duraan Jawaar ture ammoo osoo inni hin hidhamne at least bilbilaanii FaceTime yeroo maraa dubbisu waan danda'uuf xiqqoo at least qalbii isaa hin qabbaneessa ammoo ergaan inni hidham kan xiqqoo hin jabaata darbee abboo dubbisuu fedhaa jedha and then akkiyaan ammaan tan godhu jiru bilbiluma isaa bilbilee yoo inni kaamne kaasi jedhaan malee mala dadda dhaadhii akka qalbii isaa qabbaneessu irratti hojjechuu jiru malee he's okay. Agamee maatii tokko keessa abbaanii yeroo irraa hidhamee keessattuu ijoollee xixiqqoo akkasii kanatti mee impression jiru yookiin wanti nuumu maatii keessatti maal fakkaata simmoo kan ilma tokkicha guddisu yeroo wanta akkasii uumamu maal inni feeling jiru. Feeling in jabaadha maal jennaan because inni am ganna furii waan hunda itti himuu hin danda'u ammoo akka wanni tokko sirrii hin taane inuu beeka so akkamiin isatti maka jedhu yeroo mara na cinqaa at least wanni gaariin hagamma keessi isaa qoratee na hin gaafanne just networking hin hojjetu jedhaani ammoo akkuma miidiyaa adda addaatti irratti argamu jiru wanni Jawaariin wanni inni dhiibu jiru at least torbaanitti akka nu viidiyoon dubbisu gaafachaa ture arrallee mani murtii deebisanii yaa hayyamanii fi ammoo sun hojiirra oolaaf hin oolle hin beeknu inuu margina so sun sila yoo ta'e isallee qalbii qabbaneessaa jira. Mee gara dhumarratti kan inni haasaan inni Jawaar wajjin godhee guyyaa sanaa miira akkamii gaafii akkamii kaasaa akka inni ture mee isa nu yaadachiise. Guyyaan dhuma kan inni dubbise gaafa guyyaa Hacaaluu ajjeefame suni guyyaa sun hundinuu rifannee ana akkuma dhaga'een hin amanneeyyuu namni an duraan bilbileef Jawaar jechuun Jawaar text godhu because Jawaar akka abbaa manaa callaa osoo hin taane yoo dubbiin biyya dhuftu dubbii dhibiyyoo qulqulleeffachuu barbaade isum gaafadha so is text godhee adoon is gaafachuu jiru Oromoon ayyoo abboo bilbilinaan jedhu lafuma ka'ee naman text godhannee hin beekne tole ganam haasofnaan jedheen akka inni busy ta'u beekee ganam inni inum dide inum na dhiibe no ammun bilbilee fi viidiyoon dubbifnaa jennaan bilbilee fi akkum dura dubbatan akkam jirta Jawaar taphachiisee kolfanii then tolee nagaan bule boru dubbannaa jeneen akkasitti walirra cufne.